Asiyaas Mallas Zeenaawi ammoo yeroo dhufee Affaar bakka lama adda mure. Affaar taan Itoophiyaa sambisee taan Asiyaasii achi mure. Lafa bishaan dhaqqabu guutuu akka galaanni diimaan dhaqqabu akka Itoophiyaan buufata galaanaan arganne muree kenne. Falmuu danda'a. Heera addunyaarra wanni hundi waan lafa jiru waa yeroo san osoo Mallas Zeenaawiidhaa hin ta'ulle jedhee eeguma ta'ellee osoo mormee waan deebisuu danda'u kan hayyoonni hedduun irraa dubbachaa turanii waan lafa jiru jechuudha. Maaliif akkas godhe? Shakkii nurraa qaban Oromoo irraa shakkii qabanii qabsoo irra jiratti Oromoon lafa Oromootii. Nu ammoo uummanni Itoophiyaa kun waan hedduu walii hidhaa qabna. Fakkeenya kuushummaadhaan ilmaan kuush semetik jedhaniif kanaan walii hidhaa qabna. Eessarraa seem kuush eessa jirti seem eessa jirtu kan jedhu ilaalan tokko isaan. Kun akka seemiif kuushiitti jechuudha. Isa lammataati. Uummanni musliimaa eessa jira? Oromoon eessatti? Kun hundi akkasitti kaayyamee irratti dalagamaa ture. Kanarraa ka'e Mallas Zeenaawi maal laalee Oromoon guyyaa tokko dhuftee 4 kiiloo nu baafti. Gaafa san nuti Oromoo yoo dhufte kalee nafxanyaallee nu miite jettii nullee hadha nu miitan jechuu jirti. Yoo dhuftee jarri nu ariite. Finfinnee irraa homaan qabdanii Oromiyaa naaf fottoqxu jedhanii yookaan Oromiyaan yookaan even humnaan dhufanii nu bulchan hiree ufiin murteeffachuu kana Mallas Faatonni keetteef hanqasa 39 jettaniin buufa 39 hiree ufiin murteeffachuu haga fottoqu kana Mallas gaafasonni kaa'eef eenyu yaadee saba lammoota yaadeeti miti. Yoo dubbiin jabaattee ilmaan seemeti keessaayyuu isaan bakka lama adda bayan warra naannoo Amaara ofiin jedhu kanaa fi warra Tigraay fi Eertiraati jechuudha. Isaanan kun warri naannoo Amaaraatti achi citee hafaa isaan fottoqanii eenyu walii galan Eertiraan biyya tokko ta'anii jiraachuu sagantaa qaban. Mallas waan dheeraa kaa'e. Yoo danda'e Itoophiyaa bulchee ilmaan isaanii as harkisee fakkeenyaa fi warri Tigraay yeroon Finfinnee keessatti heddumminaan galan namni miiliyoona hedduu kaayaa haga Mallasan godhufe warri Tigraay Finfinnee galee jechuudha. Qubsiisaa turan. Finfinnee irraa eegalee magaalaaleen ni taati jedhaniif qilleensis ikonoomii waan hundaa ta'uttu nama isaanii galchaa turan fooqilee ijaarratanii biizinasaan waan adda addaatiin jechuudha. Jeneraalota warroota bakka hunda nama ofii ramadaa turan. Pilaanii dheeraa qaban jechuudha. Suutaan waan kaleessa Minilik fa'aa Haayile Sillaaseen fa'aa kaayan san isaan hadhaa wannummaa irra wullaa turaniif kaleessa kan naannoo Shawaa jedhanii adda qoodamanii biyya tana gartee ciratanii bulchaa turanii gaafa asiiwwanii. Kaayoon isaan qaban maali? Oromoo irraa kaafnee saba lammoota irraa kaafneeti yookaan isaan abbaan irree qabu walirraa fudhannaa san ta'uu baattu adda qoodamnee Itoophiyaa tana bulchina turan nugusaan jechuudha. Sun hunduun taane amma kan Mallas hiree argatee eessa dhufa 4 kiiloo dhufte ilmaan Tigraay jechuudha. Tigraay irraa bakka bu'an hiree argatanii dhufan. Gaafa dhufan maal godhan? Akka wal bira hin hongoofnee fi waan lama bakka lama adda bayan tokko Eertiraa dafanii fottossan. Haga wal dhabbiiwwan akka namni ittiin dammanne warri gartee hayyoonnis uummanni Itoophiyaa akka ittiin dammannetti wal dhabbii guddaa of jidduutti uumanii kun akka malees dandeettii siyaasaati warra gorsuuf duuba jira jechuudha. Bayanadha. Maaliif yoo toltee Itoophiyaa bulchinaa hammaattu lafatee murannee gallaaf. Gaafa kana maal ta'uu deemti Itoophiyaan buufata galaanaa dhabdi karaan keessa baatee kan Itoophiyaan kana madhattu Tigraay jidduu kana jirtee Affaar maal kunniin waan jiruuf kana onnaa keessa kaayaniiti. Dhaqanii walumaa gala afaan agartan Eertiraadhaa harkisanii Affaariin haga Jibuutiitti asii gad dhaabbanii Affaar bakka 3 adda baasan jechuudha. Affaar bakka 2 turte duraan. Tuun Itoophiyaa keessa jirtu gaafa Eertiraa Itoophiyaa waliin jirtu tuun Jibuutii keessa turte. Amma bakka 3 adda muran jechuudha Affaariin gartee. Affaarii bakka 3 muran tana gaafa Affaar citte sodaa isii yeroo Affaariin takka tuqamte irratti wal tumsanii jecha tan Jibuutii keessa jirtu irra maal dalagama beektu? Namni Affaar tokko Jibuutii jiru dubartiin nama Somaalee yookaan nama Affaarii heerumuu qabdi. Dhiirti dhiibbaan irra godhamu jechuudha. Dhiirti ammoo dubartii Somaalee fuudhuu qabdi. Maaliif sanyii addaa qalu yookaan ammoo ol keessa makanii lafti ta'a Affaarii kan akka hin jenne wanni hundi ol seenee miraama. Ilmaan boru dhuftu maal taati? Fakkeenyaaf abbaan yoo Somaalee fuudhe dubartii yoo Somaalee heerumte maal taati? Wal keessa laaqamaa jechuudha. Sisteema kanatti Jibuutii keessatti dalagamaa jira. Eertiraa keessatti ammoo maal godhan? Lafa Jibuutii itti muranii uummata Affaarii muranii achi kaa'e kana irraa kaasanii gosa Asiyaas Afwerqii qubsiisaa turan. Nama deemanii ajjeesan miidhaan torchii godhan biyyaa baasan. Qubsuma maal godhaa dhufan akka ammaa Israa'el Filisxeem goote kana safaraa
mana irra ijaarrachuu uummata kana kaasaa dhiibaa dhufanii isaan siyaasaan sababanii maal godhanii afaan lagaa irra akkasitti qabachaa dhufanii jechuudha. Maaliif kun godhama? Tokko akka Affaar lafti tun teennate gaafa Affaar sadiin walii galanii akka irra yoo qabsaa'an boru lafti tun abbaarra jiruu murtoofti kaa lafti. Tokko heera kalee daangaan sararameenii inni kun uummata irra jirutu rifereendamiidhaan muratee gara onnaa sanii waan uummanni jedhee citaa jechuudha. Kanaaf uummata Affaarii isaan achi gubbaa kaasuu dhabamsiisuu qaban. Kanarra dalagamaa ture jechuudha. Hidhamaa turanii kanarraa akka ka'e human raayitii fi warri mootummaan gamtooman dhiibbaa uummata Affaarii irratti dalagamaa jiru ajjeechaa hidhaa fi buqqisuu dubartii gudeeduu qabeenya saamuu eenyummaa isaaniitiin gartee darranii kaasan kana kaasanii hadha kanaaf USF UK'n faati biyyoonni hedduun waliin dhaabbatanii mootummaan kun ka'uu qabananii gargaaraa jiran jechuudha. So sisteemni kun dhiifa mallee isinit dheeradhe sisteemni kun eenyu kaa'ee mallasfaa'uun keetteef kaleessa yoo uummanni Oromoo cabsee dhufee ni beekan. Akka ilmaan Oromoodhaa isaan birattis guddachaa jiran dhaabbichuuf haquma qabanii uummanni Oromoo illee bakka hedduu xixxiixaa jira qabsoo godhaa jira argaa jiranii uummata guddaadhaa teekinooloojiin akka dhufaa jiru mallas nama fageessee waa hubatee argaa jira. Gaafa nama dhoorkaa turan karaalee magaalaalee biyya keenya keessatti akka namni keenya waan baran waliin qabanne godhanii diigaa turan. Adda teekinooloojiin akka guyyaatti akka dhufee walii galchu. Namni mana ofii taa'ee rakkoo jiru rakkoo irra gahe seenaa kalee dabre ka kitaaba nam dubbisuu hin dandeenye akka Mustafaan taa'ee haasa'u kana taasamee gaafa gad dhufee dammaqe uummanni Oromoodhaa kan ukkaamsinee teenyu kun kan akka waliin quba hin qabne goonee ijoollee isaanii jalaa binnee waa itti darbinee isaan irra deebifnee maqaa dhaaba siyaasee oofnu kun guyyaa dammaqee ol bahee nu dhaabuu hin dandeenye. Mallas jedhee jira. Guyyaa uummanni Oromootiif qabsaa'uun isaanii walitti bahan dhoorkuuf hin deemnaan dandeettanii jedhee himee jira jechuudha. Kana quba qaba namtichi fageessee yaadaa siyaasaa beekaa gartee laalee akkasiin mure. Soo isa san amma wanni amma Shaabi'aa fi TPLF dalagaa jiran sani amma. Haga nama asirraa fe'inu tokko jedhanii yoo kana isinii dabarsinee turre asirraa baasiidhaan Tigraay irraa fuudhanii daangaa Eertiraa mootummaallee banee fi alaabaa biyya lamaanii qabatanii ol keessa deeman nu tokko namni adda nu baasu hin jiru jedhan takka inumaa ni fottoqna jettee jechuudha bura Tigraay amma. Ni fottoon yoo barbaadne nuuf jarri tokko biyya tokko taanaa jedhanii deemaa jiran. Kuni maal godhu waan kalee mallaskaa isaan fidaa jiran jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa lolan naqanii uummanni kun akka deebi'ee dhumatu barbaadan. Wanni isaan lafa kaa'an akka mootummaadha jiru kun qawween utaalee dhaqee dha'ee uummanni ammallee kalee nu fixee agas nu fixanii ammallee dhufanii nu fixanii. Nama nurraa dhoorguu qabnaa yoo nuuf Eertiraan walii galle Itoophiyaan nu hin dandeettu akka utaalan barbaadanii jechuudha. Hin goone mootummaan kun. Maal godhe mootummaa Itoophiyaa illee adda Affaaruma jabeesse. Affaari tam Itoophiyaa qofa. Misooma isii waan isii barbaachisu amantii isii guutuu isaanii godhee isin duuba jirraa akka teessan barbaadadha obboleewwan teessanii walii galaa ganuma. Affaariin sadiin gargar baate walii galte amma. Humna akka isaan godhatan godhan gargaarsallee siyaasaa muummee ministeeraa taphatan keessaa Ameerikaan faati Awurooppaan Araboonni namuu dantaa qaban waatu jalaa bada. Namoota kana guutuu qofa irratti dalaguu jira mootummaa Itoophiyaa. Araboota illee Arab Imireetiif Suudi Arabiyaa fa'a. Suudi Arabiyaan faati siyaasa forqii namaa dhagee yoo hin jenne mootummaan kun garagalaa jiru waan ta'eef adda eenyu qabachuu qaban mootummaa Itoophiyaati. Maaliif bahara diimaa irratti Huutiin nama hunda dhiiga dhaabaa jirti. Ameerikaa illee UK fa'a illee Arab Imireetii illee Suudi Arabiyaa illee. Suudi Arabiyaan kaa waggaa meeqa ol dhukaasanii waa meeqa olirraa godhee wal dadhabanii. Soo amma nagaa san guutuu keessaa bahu maal godhuu qaba warri kunniin waan Itoophiyaan jette tole jechuu qaban osoo hin jaalatin. Keessaa biyyoonni Ameerikaan faati UK'n faati osoo hin jaalanne goote waan kana. Chaansiin biri maaliif mootummaa Itoophiyaa irree qabuu fi dandeettii qabunni teekinooloojii waan hundaan waan mul'ateef hadha buufata galaanaa kanaa Itoophiyaa yoo achi baate tokko Huutiin akka ammaa kana akka nama hin dhibne ni beeka yoo Itoophiyaan galaana irratti deebite. Kalammataa ammoo siyaasa forqii waan warra hin dhageenyeef isa kaafnee nama nu dhaga'u. Nama nu dhaga'u yoo achi keenne buufata waraanaa achi keessa bannee nuti Huutiillee achi ofirraa dhoorkuu dandeenya. Mootummaa haarawaa dhaabbatu kanallee Huutiidhaan wal faallaa goone isa gargaarree meeshaa lolaa itti kennine kan nu dhaga'u jechuudha. Wanni Ameerikaa fi amma UK fa'aa godhuu deeman. Israa'el illee waan kana keessa dhufte ilaal maaliif dhufte Israa'el dooniin
tokkollee Israa'elii fi warri Israa'el deeggaruu dooniin isaanii hadha baatee karaa saniin dabartuu jechuudha Huutiin warri Yamaniin dhiisu. Soo siyaasaa wal xaxamtuu kana keessatti dhaabbichuun ammoo maal godhe itti fayyadamuu jiran jechuudha. Ilaal dandeettii muummichi ministeeraa qabu. Namuu dantaa ofiitiif hadha asiyaas buqqisuu deemu. Mootummaa Itoophiyaa maaltu lolan dhaqedhaam. Yoo itti dhukaafamee dhukaase malee mootummaa Itoophiyaadha biyya biraatti lolaa jira amma siyaasa forkii. Itoophiyaan marki lachuu mirga. Itoophiyaan waan jirtu gargaaru dhugaa akkas godhaa garas deema gara deemachuuf karaa namaa akeeku teettee ilaaluudhaaf. Namoo fiilmii daawwatu jechuun. Kanaafuu warri gartee karaa Eertiraa lola akka rakkoo galaa jedhee baandaa fi warri biyya kana keessaa waa rakkoo uumuu barbaadu kan isaan kalee lafa kaaniif dhufu jirraa jabaanni akka jedhan lafa kaan maalidha qindoomina kan argan. Akkaataa itti dalagame kana laalee keessa Jawaar gaafa gabbee waan kanarraa asiin dura gartee dhufu jirraa wanni hundi xumuramee jira maal ta'ee jira kamsaa tokko nu hafee gaafa jedhu laala akka silaa dalagame. Sisteemni itti lafa kaa'e maalidha? Tokko Tigraayin Shaabiyaa walii galchuu warra kaaniin jeneraalonni hedduun garas deebi'anii gaafa jarri walii galan Shaabiyaa wajjin dhaabbachuu jarri dhumate. Gaafa jarri Shaabiyaa wajjin dhaabbatan Itoophiyaa maaltu itti dhufama? Mootummaa Itoophiyaadhaa asii Tigraayin wal loluu qabachuuma dhukaasni eessaa eegala? Shaabiyaa dhaqee osoo hin taa'e waan asiyaasa forqii dalage. Mootummaa Tigraayitiin wal afaan dhufaa jechuun mallee bifa haarawatti. Gaafa inni akkas godhee kan isaan lafa kaayan faannoo fi shanee fi jinnii daangaalee irraa waan amma kaa'ame kanneen gamanaa duubaa itti kaasuu